Asham jennee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota walasheetii akkam jirtan nageenyi badhaadha. Guyyaa irraa kana akkuma beekamu dhukkubni yookaan immoo weerarri vaayirasii kooroonaa vaayirasii jedhamu yookaan COVID-19 jedhamu kun akkamitti akka inni faffaca'aa jiru miidiyaaleen baay'een gabaasaatiin jiru. Nutis warri walasheetii fayyaan keessan keenya waan ta'eef fayyaan Oromoo nu gasha waan ta'eef waa'ee beeynurraa maddoota garaagaraa wabeeffanneetiin waa'ee COVID-19 kana isin biraan gahuudhaaf qophii keenya hundaa xumurreetiin jirra. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan maaloo sabiskiraayib ishii jettu sannuu tuqaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kennaa walasheetii itti. Toleka hordoftoota walasheetii akkuma wala seensarraa isin hubachiisnetti wanti nu haasa'uudhaaf har'aan tana qabanneetiin waa'ee COVID-19 kooroonaa vaayirasii jedhamu sanidha. Mee awwalarraa haa kaanuti hordoftoota keenya kooroonaa vaayirasii jedhamu kun yookaan immoo akka World Health Organization maqaan kennameefiitti COVID-19 jedhaniitiin itti baasan. Dhukkubni kun dhukkuba akkamii? Maalinni kan jedhurraa kan jalqabu taate vaayirasiidhaan daddarba sirna hargansuu keenyaa fi meeshaalee keenya miidhuudhaan namarraa namatti darbuudhaan hanga lubbuu namaa addunyaa kanarraa godaansisuutti dhukkuba deemudha jechuudha. Inni kun eenyu yoo jenne kooroonaa vaayirasii yookaan immoo COVID-19. I'm talking to Thai side about it. I'm more conditioning come and jira dalaga like I'm a dalaga you know. So the more connection na malti. One take download na gura anjuro na kan one star. Ako download hote isa naman community. Mante pulis. Paging kira pa pa dito. Ani kana mara kesi network kin bicha na jira. Toleka hordoftoota keenyaa waa'ee dhukkubichaa irraa as deebinee jirra. Amma mootummaan way of transmission jedhu sanadha. Garamiin yookaan akkamiin COVID-19 kun namarraa namatti darbuu danda'a? Karaalee kamiin darbuu danda'a? Vaayirasiin kun kan jedhu itti oduu katabu taatu vaayirasiin kun hafuuraan namatti darbuu danda'a jedha. Hafuuraan yogguu kana jennu namni vaayirasii kanaan qabame tokko yogguu inni harkiffatu yogguu inni kufa'u akka taa'uu fi tufu qilleensi vaayirasichaan baatame gara funyaan yookaan afaan nama dhukkuba kanaatiin qabamee seenuudhaan nama fayyaasan hubeetiin miseensa vaayirasichaa godhatuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan wal tuttuqqii garmeeleedhaan darbuu danda'a. Wal tuttuqqii garmeeleedhaan namoonni yogguu nagaa wal fuudhan harkaan wal tuttuquudhaan qaamaan walitti jiguudhaan wal dhungachuu fi wanneen kana fakkaatanii asumaaniyyuu akka walasheetii bitti dhaamsi tokko kan isin dhaamuu barbaadu. Haga Rabbiin furmaata dhukkuba kanaa nuuf fidutti maaloo warreen wal tuttuquudhaan beekamtan jaarsaaf jaartiin illee taatan yookaan hiriyyoon maaloo xinnoo ishee obsaa. Jirta? Maani zamana kanaatiin jirtuu dhage karaa deemtee dhage eessa deemte sirri? Lumbee suuraan waa biyya kana daalachii tana keessa waa kennu. Eessa deemte? Shaggar kana deemnee fataa jennee dhufu. Ara anaaf ta'an meetira meeqa hojjaan fagaannee jira? Maal meetira kun seentimeetira barabba.
Maal taate? Bakka loonu koronaa fidee Haraan feestaaluma fidee dhufe koronaa miti. Kottu laalee barbaada. Tole egaa hordoftoota teenya. xinnoo ishii elektiriikii kanarraa akkana siqime. Elektiriikii jira. Wantoota hedduu kaasaatiin hin jirre waa'ee koronaa vaayirasii kana yookaan COVID-19 isa jedhamu kana amma mootunuyyuu piriventeeshinii isaatitti deemu. Akkamiin waan akkamii yoo goone ofirraa ittisuu dandeenya COVID-19. Isa jedhutti obbo achi dhufnu waan ho'aa dhuguu wantoota ho'aa fayyadamuu jedhu shorbaa fi shaayii wanneen kana fakkaatan wanneen akka marqaa nyaatota akkuma ho'anii nyaatamuu danda'an kan fayyadamu harka keenya saamunaadhaan sirriitti lamachatti goonee riinee dhiqachuu fi sibiila tuquu dhiisuu qoonqoo keenya bishaan jiisuu qoonqoon keenya goggogogotti qoonqoo keenya bishaan jiisuu isa jedhu. Baay'ee nama gubdu yoo akka baraasa dhumee deeme. Sababuu biyyi keenya sun illee amma shakkisiisse koronaan tokko seene jedhan maaluma nu wayyadan. Koronaa? Koronaan dhageenye. Inni akkuma maal qabame jedhanii. Ara taa'i. Wallahi dhugama. Maal fayyadamuu barbaachisa isa ofirraa ittisuudhaaf? Dhufee maloota isaallee homaa gasilaa kan hin dhageenye sirnaan garuu gadi fageenyaan suphaan suphaadhaan. Akkamitti namatti ta'uu danda'a? Wanni hafuuraan maali kaakee waan adda addaa haasa'an. Bakka namarraa fagaachuu jecha. Namni wal miidhinaa harkaa wal wanni hin jedhinaa waan akkanaa kana haasaa jiranii. Ara kun duun ooluu waan jiru miti asii haa tarru namni maal nuun jedha. Nusin xojjeese nuun jedhanii barkan. Waggaa meeqa adabamna beektaa? Maal ta'e ofii qaamni yoo birrii mana kiraa dhabee ala baheera. Aboo haa deemnu bannaate nama dhageettu waan nusin jedhati. Waa keessa sooyinee bara waan dhabu. Indoo yettanii mitiire? Maal taatan sile sina adoo ifataa jira bar. Coomina reefii akkasii jedhe. Ani rifadhee iyyuu bar. Hin dhageenye isin. Sitti deemnee farqii beekee. Rakki hin dhageenye isin. Maal dhageenye maal? Koronaan ho'a digirii 26 27 keessa jiru dandamachuu hin dandeenyeef hin waan jiraniif ciisee adoo ifataa jiraan. Amma bar inni natti maa jiraa iyyuu bar. Amma natti maa jiraani wantoota isa ofirraa ittisuu ni danda'an gaafadhaa ture iyyuu bar. Amma isin iyyuu mee shakkisiistanii ciisaa aduu tana ifadhaa naa deemu nagaa. Qoy. Kaansin jedhu akka goota ibidda maaloo ifannee yureeti. Ibidda? Ibidda keessa buyyooti. Ani oduurratti ibidda keenya aduudha keessa namaa. Tole egaa hordoftoota keenyaa wantoota hedduu informationoota hedduu hanga humna keenyaatiin internet irraa sarchi goonee isin biraan geessaa jirra. Subscribe gochuu akka hin daganne ammas waa'ee vaayirasichaa haasaati jirra. Amma waan vaayirasii kanaa keessa ability of COVID-19 virus. Vaayirasichi dandeettii akkamii qabaa? Vaayirasoota kaawwiin irraa maaltu adda isa taasisa waan jedhu wayii eeguu ilaallochaadha. Vaayirasiin kun ajaa'iba rabbiiti. Namarraa namatti, namarraa horiitti fi horiirraallee namatti darbuu danda'a. Kun vaayirasicha kana vaayirasoota kaawwiin irraa fi dhibeelee kaawwiin irraa xinnollee taatu adda isa taasisa jechuu barbaanneeti.